Yeroo yerootti kadhachuu qaba. Yeroo yerootti kadhachuu fi Uddaasee Maaramii macaafonni kadhannoo hiikamuu qabu. Kitaabonni adda addaa namoonni yeroo ammaa kana kontiribiyuutii gochaa jiran akka Dr. Naayimii fa'aa barreessaa jiran amantaa keenyatti nu cimsa. Isa har'a afaanii hiika hin qabne namoota tokko tokko biratti afaan haaraa dubbanna jedhanii dubbatanii miti. Definiishinii hiikni ani kennuuf garuu Oromoo waaqeffataadha. Yoon jedhu anis Oromoodha waan ta'eef waaqeffataadha. Eenyu waaqessa yoo naan jette immoo Iyyasuus Kiristoos ilma waaqa. Dubbisuus qofa miti amma. Ibsamuufii qaba. Barachuu qaba. Beekuu qaba. Wazii macaafa qulqulluu eegee. Dhamasaa eegee. Mee barreessuudhaan wal qabatee keessattuu sababa kitaabonni barreeffamuu dhiisuudhaan saba Oromoo biratti namni amantaa kanarraatii fagaate jennee dubbachuu dandeenya. Quuqamni sinkaatanoo isa kanadha. Mee akkamitti ilaaltu barreeffamuu dhiisuun kitaabolee qooqa kanaatiin amantaa kanarraatii fagaateera. Isa jedhu sana keessatti mil'uun isin qabdan maal fakkaata? Moo quuqamni keessanis isuma kanatu kana fidee dhufe kan jedhu akkamitti madaala? Dhuguma afaan jechuun jireenya namaa keessatti murtee iddoo guddaa qaba. Murtii olaanaa kan dabarsu afaan. Gara amantaatti mootii daldaltee waa argachuuf afaan. Hojjettee waan ta'e buufachuuf afaan. Biyyaa biyyatti deemuuf afaan yoo beekte. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa baanee biyyoota alaa deemnu afaan Ingiliffaa waan beekneef kutaa tokko jalqabnee barachaa waan turreef kominikeetii goona walii galla. Afaan jechuun immoo namni walii gala. Afaan jechuun ganzabadha. Afaan jechuun biizinesiidha baay'ee. Bakka wanna biraan qarshiidha afaan. Qarshiidha gaafa jennu immoo namni immoo qarshii kan ittiin jiraatu kan jireenya isaa ittiin fooyyeffatudha. Biyya lafaatti dhufee namni buddeen nyaatu malee bishaan dhugu malee jiraatu. Kanaaf sabni tokko afaan mataa isaa danda'e qaba. Waan ittiin waa hubatu qaba jechuudha. Gara amantaatti immoo gaafa dhufne kaayyoon dhufaatii ilma waaqaa namni tokko akka hafnedha. Otoo sagalee isaa hin dhageenye. Otoo san beekne hafuu hin qabu. Otoo san beekne itti murtaa'uu hin qabu. Kiristoos biyya lafaa dhufee jechuudha. Afaan gaafa jennu fakkeenyaaf seerri mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa seera baay'ee qabdi. Qannoonaan jira, doogumaan jira. Heerri mana amantaa kanaa jira. Namni tokko akkamittiin qalbii jijjiirratee inni keessa jiru baay'ee. Isa alaamuti, inni alaa qofaadha. Inni alatti bahee aaree bahee qofaadha. Isuma keessa jiru kana qalbii jijjiirratee. Qalbii jijjiirrachuuf immoo barachuu qaba. Qalbii erga jijjiirrate namni tokko immoo fooniif dhiiga gooftaa fudhachuun dirqamadha. Fooniif dhiiga gooftaa fudhachuuf immoo maaltu barbaachisa? Ulaagaa maaltu barbaachisa? Beekuu qaba. Yeroo yerootti kadhachuu qaba. Yeroo yerootti kadhachuu fi Uddaasee Maaramii macaafonni kadhannoo hiikamuu qabu. Barreeffamuus qabu. Dabalatee wal simatee jireenya saba kanaa faana wal simatee kitaabonni barreeffamuu qabu jechuudha. Yoo hin barreeffamne maal jedhee dubbisa? Maal jedheetu maal laala walii homaa waan akka wal dubbisuu hin danda'u jechaadha. Yoo ittiin himne afaan inni beeku noo ittiin lallabamne afaan inni beeku yoo kitaabonni barreeffamanii bira hin geenye. Fakkeenyaaf amma kitaabni adda addaa kitaabni akka anaan amma kitaaba barreessee kitaabonni adda addaa namoonni yeroo ammaa kana kontiribiyuutii gochaa jiran akka Dr. Naayimii fa'aa barreessaa jiran amantaa keenyatti nu cimsa. Nu jabeessa malee kitaabonni mana amantaa amma sirna galatoo yoo fudhanne kun dirqama jecha maaliif kadhannaan kan ittiin gaggeeffamudha. Kitaaba kidaanii yookaan immoo kitaabota waadaa kan ganama kadhannaan ittiin godhamu hiikamuu qaba. Bataskaana hunduma qaqqabu qaba. Amma hiikamee gabaarra taa'uu fi hiikamee ittiin namni jiraachuun adda adda. Waan hundumaa kitaabonni baay'ee raajii Maaramiis haa ta'u, raajii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii haa ta'u, fikkaara Yesuusii jennu san ergaa guddaa kan qabu waa'ee ammaa kana kan dubbatu sirriitti. Kitaabonni hedduun barreeffamanii dubbii qulqullootaa barreeffamuu qofa miti hiikamee jedhu. Hiikamee bataskaan ammatoo dhagnee dubbii qulqullootaa kitaaba dubbii qulqullootaa jira hin jiru. Amma namni kitaaba isin dubbisu akkamitti immoo dubbisiisuu dandeenya? Karaa salphaa ta'een argamuu danda'a bataskaan irratti hojjennaan. Kanaaf afaan
gahee guddaa qaba ka jennu fakkeenyaaf maal jedhe qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 9 gidduutti gaafa laallu namni nan afaaniin itti dubbadhu suni yoo nan dhageenye anis namichaaf keessummaan ta'a jedhe. Namichis anatti dubbataa yoo jiraate anis namichaaf keessummaan ta'a jedha. Kana jechuun waliin hubatan. Lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa 14 irratti sabni afaan qabe addunyaa kanarra dhabee hin jiru jedha. Ila sabni afaan dhabe. Kanaaf afaan qofaa miti baay'isee. Lallabdoonni gaafa waltajjiitti bahanii sirriitti kan irratti hojjetamuu qabu iyyanii qofa deemuu miti baay'isee. Maal jedhee Phaawulos afaan hiika hin qabne 1,000 dubbachuudha. Afaan hiika qabdu 5 dubbachuu qabna. Sagalee hiika qabu 5 dubbannee xumuruu wayyeedha. Maaliif namni hubachuu qaba. Afaan Oromoo yoo lallabnu bara namni hubataa jiramoo hubannee inni adda baasuu qabna bara. Namni yoo hubate nissaa sii gala bara. Namni yoo nissaan galle yoo qalbiin jijjiiranne gara fooniif dhiiga gooftaatti yoo jijjiiranne yeroo hundumaa daa'ima waggaa 5 gadi dhufee qurbaanarra dhaabata yoo ta'e hin baranne namni afaanuma Amaariffaanu Oromeeffa miti jechaadha. Maaliif dargaggeessi dhaabbatee fudhachuu qaba fooniif dhiiga Kiristoos gatii malee nuu kenne sana jechaadha. Gatiin ittiin bitamu waan hin jirreef gatii malee kenname malee gatii dhabee miti. Gatii isa sana baasutu hin jiru. Gatii aarsaa Kiristoos kaffaleet hin jiru. Namni dargaggeessis ga'eessis hunduu dhaabbatee yoo fudhata ta'e fooniif dhiiga gurguruu dhiyaata ta'e namni barateera bakka fayyaa jira. Namni kanan goone ijoollee waggaa 5 gadii fi manguddoo waggaa 80 olii kan dullooman isaantu dhaqee fudhata. Kana jechuun hin barannee jechaadha. Isaanii warri baay'ee umuriin isaanii fagaatan baraniitu bakka of ceephaanii wayini jedhanii kan of deebisanii seenaa dabarsan laalaniiti. Qulqulluun Phaawulos maal jedhee inni afaan beeku sun yookaan inni ittiin kadhachuu danda'adha. Waaqasaa afaan qofa malee nama hin beeknetti dubbachuu hin danda'u. Maaliif akka nama dhagaarratti bishaan naquuti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kitaabni hiikamuu qofa miti. Hayyoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiran Oromoo ta'an akkaataa saba kanaa galuun uummata kanaa galuun qooqa inni ittiin dubbatu jechoota inni itti fayyadamu waaqa ibsu sanatti fayyadamee yoo barreesse kabayeen deebi'a. Kun hunduu kan dhufe maanni sababa afaaniitiin. Kitaabonni immoo yoo barraan namni irraa dubbisee hubata. Kitaaba kadhannaa ta'u, kan lallabaa haa ta'u, barnootatti kan nama cimsu haa ta'u, amantaa ofiitti kan nama cimsu haa ta'u, dubbii amantaa gaafa keessan balatu. Amma Ortodoksiitti amanuu fi amananii immoo keessa ta'anii dubbii amantaa, dubbii waaqa, iccitii utubaa 5, iccitii 7 mana kiristaanaa, waa'ee sooma, waa'ee jireenyaa, waa'ee Kiristoos. Yoo hin beekne namni keessa taa'uunis immoo gatii hin qabu. Namni yoo beekee itti amane baakos jennu kuni hojii ergamoota boqonnaa 8 irratti iddoo duraatti deebisaa suni Filiippoosiin ergeef Kiristoos deemii jedhe gargaarsaa deemii. Gaafa inni deemu sargillaa yookaan gaarii irra taa'anii jiru. Macaafa Isaayyaasiidha dubbisaa jira. Waan dubbisaa jirtu kun sii galeenna naan gallee dubbisuu qoftis immoo amma macaafa qulqulluu dubbisuu qofti nam beekaa hiikachuu nan danda'a namoonni jedhan jiru. Garuu sobara kun dubbiseeraa baakos. Garuu hin galleef ilaannatti dubbisaa jirtu kun waa'ee Iyesuus Kiristoosidha. Isa biyya lafaa dhufe nuuf jedhee addunyaa kanaaf jedhee aarsaa of godhedha. Kanaaf inni akkanadha. Boodarra cuuphamuudhaan wanti dhorku jiraa jedhe. Yoo itti amante hin cuuphamtaadha. Dhugumatti Iyesuus Kiristoos ilma waaqaa ta'uusaa amaneeraa jedhe. Hin cuuphee bira darbe jechuudha. Kana jechuun waan walii galaniif. Filiippoosis immoo afaan baakos dubbatu bareera. Eessatti? Gaafa afaan ayyaana 50ffaa irratti afurri qulqulluu bu'ee maatii 120 afaan guddaan egaa baay'een 72 xiqqaan 15 moo ta'e namoota hundumaaf kenne. Mataa isaanii irra gaafa afurri qulqulluu bu'ee afaan addunyaa kana irratti dubbatamu hundumaa hin ibseef jedha. Hin ibseefi sana booddee dubbachuu jalqabanii. Gaafa isaan gadi ba'anii afaan adda addaa dubbatan kan Giriik dubbatan. Kan Sooriyaa dubbatan, kan Itoophiyaa, kan addunyaa kanarra jiru gaaf dubbatan namoonni kun kaleessa wajjin hin turre nama Galiilaa mootii isaanii jedhanii dinqisiifatanii. Maali kaayyoon qooqni ifamuu isaa yoo jennee kaasne maalidha kaayyoon Kiristoos qooqni kun yookaan hafuurri qulqulluun akka qooqni kun ifa ta'uu barbaadeef kaayyoon dhugaansa maalidha kaayyoon jalqabasa? Kaayyoon inni guddaa gaaffii gaariidha. Kaayyoon inni guddaa jalqaba akkan jedhe anii fi isin Oromoon
Hafuurri qulqulluu kan bu'e Yerusaalemitti. Hafuurri qulqulluu duukaa bu'ootaaf bu'e suni namoota afaan addunyaa kanarra dubbatan hundumaa baraniiru kenneef. Isuma tokko isa har'a afaanii hiika hin qabne namoota tokko biratti afaan haaraa dubbanna jedhanii dubbatanii miti. Kuni hafuura qulqulluu irratti qoosuudha. Namni hafuura qulqulluu abaaree dhiifama illee hin qabudha miti Kiristoos. Waaqni akkuma dura jenne waan hiika qabu malee waan hiika hin qabne hojjetu. Kiristoos dhaqeen isiniif ergaa kan hundumaatti isin cimsu kan isin jabeessu hafuura qulqulluun isin ergadhe. Hafuurri qulqulluu kun immoo afaan addunyaa kanarra jiru hundumaa ibseef. Kaayyoon isaa maaliifidha? Inni Itoophiyaa keessa jiru, inni Keeniyaa keessa jiru, ilmi namaa addunyaa kanarra jiru hundi sagalee ilma waaqaa akka dhaga'u. Iyyasuus Kiristoos jireenya akka ta'e, isa malee jireenya akka hin jiraanne. Ilma waaqni abbaa, jaalala waaqni abbaa addunyaa kana jaalate. Sirritti waaqni abbaa addunyaa kana sirritti jaalate. Waan jaalateef ilma isaa tokko otoo irra laalle nuu kenna. Otoo irra laalle namni akka baru, anis akkam baru, isinis akka bartan. Inni Gibsi keessa jiru akka baru, inni Itoophiyaa keessa jiru akka baru, inni Somaaliyaa keessa jiru akka baru, inni Keeniyaa keessa biyyoota Afrikaa 55 dabalatee biyyoota addunyaa kanarra jiran hundu akka dhaqanii barsiisaniif. Isaan immoo yeroo sana maal godhaniiru? Addunyaa kanarra duukaa bu'oonni 12 hirmatanii deemanii barsiisan. Meeshaan jalqaba Waaqayyoon duukaa bu'ootaaf kennee inni jalqabaa meeshaa qulqulluun qooqadha. Qooqa. Maaliif sabichi dhagahee maal goonu yaa lapheen isaanii tuqameedhame qooqa maalii hundumti keenya qooqa keenya noo dhageenya maali wanti kun jedhanii waan jedhan dhabanii waan jedhan dhabuu jechuun maal jechuudha gammachuun keessa isaanii jiru maqaa Waaqayyoo fi dubbii Waaqayyoo ofii isaaniitiin qooqa isaanii dhagaa jiran sana booda lapheen isaanii tuqamees yaa obbolootaa maal goonu ittiin jennaan kana booda maqaa Iyyesuusiin cuuphamaa gaabbii galaatii tidhanii jedha. Kanaaf meeshaadha kuni qulqulloonni tasaatti qiddisaatti jedhamanii biyya keenya gaafa dhufan sagalan suni jalqaba irratti qooqa biyyi kun dhaga'u kan isaan baratan. Kitaabni isaan jijjiiranis qooqa kanatti yeroo sanaa turu giisisaa ta'u maalis haa ta'u kan uummanni kun dhaga'utti jijjiiruun jalqaba isaanii ture. Maaliif? Saba kana wajjin wal baruudhaaf. Kanaaf quuqamni barreeffama kitaabota uummanni dhaga'uun barreessuu dhiisuun gatii guddaa akka nu kafalchiise kitaaba keessatti argaan jira. Haa ta'u malee garuu immoo dhaloonni kuni barreeffama taa'e kanatti hamma kana quuqamee fayyadamaa jira kan jedhu immoo akkuma reefu sana gaafii keessa waan nama galchuudha. Anachi keessatti maal jechuun barbaade amma kitaabonni kaama hedduudhaas hamma singumaashtan kana wal qabatee kitaabonni tokko tokko Naayimii Fayyisaanis Doktor Oromoo fi Ortodoksii kan jedhu Ortodoksii fi Oromiyaa jedhu kaaseera. Isinis immoo Oromoo fi Waaqa jedhu kaastaniitu. Isaan kana keessatti garuu hammi kitaabni kun dubbifamaa jiru maal fakkaata? As keessatti immoo ani maal kaasuun barbaade Oromoon waaqeffataadha jedhanii immoo jira amma adeemsa akkas jedhamu jira. Oromoo fi Waaqa kan jedhuu fi Oromoon waaqeffataadha kan jedhu Oromoon waaqeffataadha ni jedhu Ortodoksii miti nuti ilaalcha jedhu qaba fakkaata. Ilaalchi kuni garuu Oromoo fi Waaqa kan jedhuu fi waaqeffataan Oromoodha yookaan immoo Ortodoksii miti kan jedhu sana meelchuu kana keessatti kitaabni keessa waan ibsuu barbaadu achi keessatti maal qabatee dhufe kan jedhu sachuma akkatti dabaltanii barbaada. Tole jecha Oromoo waaqeffataadha jedhu dhugumadha. Anis waaqeffataadha. Eenyuun waaqessa? Kiristoosiin waaqessa. Kan dura dubbanne ilma waaqaa isa dhugaa ta'e kasooba hin qabne jiraataa bara baraan dhaloonni dhufu hunduu walitti dabarse dhugaan ilma waaqaa dheema walitti nu dabarsaa nu dhufan abbootiin keenya. Inni sun dhugaan ilma waaqaa jedhee nu dabarsaa jechuun waaqni jiraataadha hin du'u jechaadha. Kanaaf Oromoo waaqeffataadha jedhanii keessattuu amma kun naannoonuma yeroo madhiyoo keessa rabaayisanii kan ka'e malee Oromoo waaqeffataadha jedhanii kitaaba barreessinis kitaabonni namoonni biroos barreessan keessattuu yoonni barreessanii amma kitaabni biyya kana keessatti gaafa barraa'u tokko keessattuu amma waa'ee Oromootiin wal qabsiisanii kan barreessan yeroo baay'ee Oromoo Ortodoksii kana namoonni baay'een Oromoo Ortodoksii gargar baasuudhaaf yaalu. Oromoo waaqeffataadha malee Ortodoksii miti adda baasanii jechaadha. Achii dhufee nurratti fe'amee amma immoo adeemsa keessa namni hubachaa gaafa dhufu maalanii kiristaanni achi Israa'eliin nutti dhufu malee Oromoon dur waaqeffataa ture. Warra akkas jedhanii warra seenaa sirriitti hin beeknedha. Warra hin dubbisne warra hin hubanne miidiyaa marraa peejii 2-3
Amma bara Oromoo waaqeffataadha namoonni baay'een haasa'anii ka jibbaaf haasa'an jiru otoo kitaaba barreessanii otoo dhugaa beekanii. Kan immoo cal jedheetuma Oromoo waaqeffataadha malee Ortodoksiis miti maalis miti jibbuma akkasumatti dunuuffate duuchaadhumatti jedhumoo lakkoofsan qabu. Garraamiidha jechuun dandeenyu garraamii ta'eeti daandii namoonni otoo beekanii dhugaa sana dabsuudhaaf yookaan immoo tokkotti qoodanii balleessuudhaaf ka'an sana daandii sana dhaabbatee garraamummaadhaan san fudhatee otoo hin beekin jibba jalaa ta'e hin jirani. Guutan kan lakkoofsan qabu bara. Inni immoo lakkoofsan qabu amma amantaa Ortodoksii keessaayyuu sababa afaaniitiin kan bahee deeme lakkoofsan qabu. Amma kuni hojii barbaachisa. Hojii eenyu? Hojii abbootii amantaa. Garuu eegaa jirra. Eeguu jechuun bar yoo dhuguma duukaa bu'oota koo taatan yoo dhuguma na jaallattan jedhe keessatti qulqulluu Phexrosiin gooftaan hoolota koo eege. Hoolota eegochuun of harkaa qabaachuudha. Hoolonni koo na beeku anis isaaniin beeka isaanis na beeku. Kana jechuun wal beekumuu baay'ina isaanii ammami bataskaana kanatti sirriitti eenyu bahe maaf bahe gaafa namni amantaa jiratu iyyuu sirriitti irratti hojjetamuu qaba ture jechuudha. Maaltu jira hir'inni nuunis nu bira jira. Hir'inni jiru sun immoo maal godhe? Namaaf immoo balbala bane. Hir'inni anaa fi isin bira jira malee amantaa bira hin jiru. Amantaan dhugaadha. Waan hundumaa sirriidha. Oromoo waaqeffataadha jedhanii gaafa haasa'anii tokko wallaalummaarraa kan ka'e waanuma namni jedhu dubbii afaanii dhagee kan jedhu jira. Lammaffaa immoo jibbiinsarraa kan ka'anii kitaaballee kan barreessan jiru. Maali jibbiinsarraa kan ka'e baroota darban keessatti jaarraa darban keessaa siyaasni fi amantaan wal xiqqoo wal borcee wal rukutee sababa sanaan jibbiinsaan namoonni muraasni kan amantaa bakka hin buune amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka kan hin buune namni waa nama hojjetu amantaa keenya qofaa keessatti miti bal'isnee yoo laalle amantaa biraa keessattiyyuu nama amantaa sana bakka bu'uu hin danda'u. Dooktoriin amantaa sun garuu kana jedha taanaan waan gootu hin qabdu. Amantaan Ortodoksii waa'ee iccitii Sillaasee irratti kana dhugaa jiru lafa jirudha. Yoo mormuu barbaade mormuu danda'a. Yoo fudhate fudhata. Saniin ala waan seerri macaafni qulqulluu jedhuun ala gaafa namni tokko bahee dubbatu mana amantaa bakka bu'uu hin danda'u. Tasuma jechuudha. Sababa sanaaf immoo jibbiin isaanii waan biraa haasa'uun barbaachisu jechuudha. Oromoo waaqeffataadha gaafa jedhu fakkeenyaaf waaqni Oromoo uume sababa biraan uumne jechaadha bara. Amma akka namoonni ilaalchi amma keessattuu yeroo ammaa kana Oromoo waaqeffataa gaafa jedhan Oromoo uuma qofa uume jechaadha. Akka isaan jedhanitti definiishinii isaan kennaniif. Definiishinii hiikni ani kennuuf garuu Oromoo waaqeffataadha yoon jedhu anis Oromoodha waan ta'eef waaqeffataadha. Eenyu waaqessa yoo naan jette immoo Iyyasuus Kiristoos ilma waaqa. Waaqa abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin tokko ta'e. Tokko kan ta'e abbaa fi hafuura qulqulluu wajjin tokko kan ta'e. Tokko isa jedhu keessatti wal arganna. Tokko isa eega. Maali bara ammaa dhugaan ilma waaqaa gaafa jennu bara waaqni jira lama dubbatameera hafuurri qulqulluu immoo jira hin dubbatamne malee. Amaneeffannaadhuma yookiin amantaadhuma Oromoo keessattiyyuu. Kana jechuun bara qaamni lama jira. Eenyu jira? Waaqni jira, dhugaan jira. Dhugaan sun immoo ilmadha Iyyasuus Kiristoosidha. Abbaanis ilmis immoo kan ittiin jiraatan immoo hafuura qulqulluudha. Sanuma. Inni dhugaan sirriin kanadha. Garuu namoonni baay'een gaafa Oromoo waaqeffataadha gaafa jedhan waan akka abboommii wayii yookiin seera wayii lafa kaawwatanii limii tuuranii lafa kaa'anii jiru. Sun immoo Oromoon waaqni Oromoo uumee isa kaan hin uumne iyyuu nama jechisiisa. Hubannoo dhabiisarraa kan ka'edha jechuudha. Garuu akka waliigalaatti Oromoo waaqeffataadha gaafa jennu kaleessa namoota baay'ee kaasuu dandeenya mitire akkuma biyya lafaatti iyyuu Oromoo warreen qabsaa turan parsantii 90% Ortodoksii Tawaahidoo hordofaa turan. Oromoof dhaabbachaa turan garuu. Sirriitti jechaadha. Looreet Tsaggaayee Gabramadiinoo ilaallee Oromoodha. Asii waa lixaa gara Gincii booddatti dhalate. Haatisaa akkamittiin is argattee wareegaan. Eenyutti wareegdee? Aabbootti wareegdee argatte. Seenaa Oromoo keessatti iddoon inni qabu, gahee inni qabu beektota kaanirra waa'ee sirna gadaa baraqiq mangadda. Fageesse sirriitti kabarreessa isaadha. Namoota baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Yoo har'a Oromoon Ortodoksii miti jenne isaan sana hongannaalee warra Oromoodhaaf karaa biyya lafaatii karaa siyaasaa bu'aa guddaa buusanii darbanu. Maalirraa dhufa kuni? Akkuma amma jenne wallaalummaarraa hubannoo dhabuurraa.
Inni lammataaf guddaan immoo faaktarii baay'ee of jalatti qabaachuu danda'a jibbiinsa. Ortodoksii tawaahidoo irraa qaban jechuudha. Maaltu fide amma jibbiinsa amma Oromoon amma waaqeffataa dhufiin jedhusi waaqeffataa jechuun mataan isaa dogoggora miti waaqa waaqessa jechuudha. Aniifsi kun har'asiisumaadha. Aniifsis ortodoksiidha waaqeffataadha miti. Eenyu waaqessina waaqa waaqessina. Dhugaan ilma waaqaa tettaniitu dhugaa waaqa kan jedhu ilma dhugaan sun ilmadha. Ilma jechuun immoo qaama qaba jechuudha miti dhugaan kun waan qaama qabuufidha. Kitaaba irrattis dhugaanis karaanis du'aa ka'umsis anadha kan jedhe Kiristoos. Kanaaf dhugaan Kiristoosidha. Kanaaf amma barbaachisummaa kan jedhu sanarra dhaabbannee akka guduunfinuu fi barbaachisummaan barreeffamootaa kun hammamidha kan jedhuuni sagantaa keenyarraa guduunfinaa mee kanarratti akkamitti cuunfine. Walumaa galatti dhugaadhaa dhimma barreeffamaa wal qabatee amma namoonni barreessuu danda'an akka barreessan dhaamsa nan dhaama. Lammaffaa immoo dhaloonni ammaa kitaaban dubbisuu TikTok irra oola, social media, Facebook irra oola. Waan takka. Manni amantaa fakkeenyaaf kitaaba har'a peejii 100 baaste birrii 200 gadiin gurgurtu. Yoo mayyuu dhiistee bu'aan argadhu. Fakkeenyaaf amma daandii ittoo baatee macaafa qulqulluu birrii 100 gurguraa yeroo kaleessa argeera. Qulqulluu Kitaaba qulqulluu daandii irratti sanuu immoo kan hin gurguramneera dugda duuba irratti. Garuu isaan 100 gurguraa jiru. Amma manni amantaa Ortodoksii tawaahidoo dhalootni akka dubbisu, dhaloonni akka baru, akka beeku gochuuf Amaariffaan haa ta'u, Oromiffaan haa ta'u karaa hunda bataskaana jiramu irratti. Dhaamsi nan dhaamu baay'ee jechaadha. Namoota baay'eetti nan dubbadha. Tokko maal gochuu kitaabota gara jireenyaatti nama geessan bataskaanni tokkoon bataskaanaa bitu. Keessattuu kitaaba qulqulluu afaan Oromootiin baroota hedduu gaafiin ka'ee sababa kanaaf jedhamee kitaabota Pirootestaantiidhaan raabsame sanaan namni dogoggoratti gadi hallayyaa keessa jira. Kanaaf kana gochuu dhabuunsaa gumaachi barreeffamni qabu guddaadhaa qooqa isaatiin kan jedhu sana keessatti hojii isin hojjettan hojii. Sirriidha. Kanaaf kitaaba barreessinee daballee barreessuu qabna. Amma maaliif barreessinee yoo lafa keenyas namni hin bitu gabaarratti. Maalidha? Amaleeffannaa dubbisuudha. Akka waliigalaatti baay'ee akkuma waliigalaatti akkuma karaa biyya lafaa olaalle namni uummanni Itoophiyaa amala kitaaba dubbisee bituu qabaa yoo ta'e Oromoo bira hin jiru. Maalidha? Sanammoo warra afaan Amaariffaa dubbisantu irra dubbisa. Eessa namoota Finfinnee keessa jiraatan ammoo olaalte. Maali kitaabonni siyaasaa hedduun isaanii gabaarra jiru afaan Oromootiin kan barreeffamanii isaan dubbifamanii baay'een isaanii akka dubbifamu mul'achaa jira. Kitaabota walaloo barbaadi, kitaabota kaan barbaadi kan siyaasaa hedduu isaanii dubbifamaa jiru. Gaafa kan amantaa ta'e maaf dubbifamu? Amma egaa kan amantaa fi kan biyya lafaa immoo wal bira qabnee olaalle dhugumatti kan amantaa jireenyadha. Gara jireenyaati. Akkuma waliigalaatti kan Oromiffaa qofan osoo hin taane jechaadha. Namni hin dubbisu. Maaliif hin dubbisini? Seexanni namni akka dubbisee fayyuu barbaadu. Maali yoo ilaalu yoo Feesbuukii banee amma fakkeenya Feesbuukii banee sa'aatii 2 fa'aa irra taa'e waanuma daqiiqaa 1 irra taa'e ittiin fakkaatu. Maanni boojite seetan. Gara sana yoo dhufe maaliif amma fakkeenyaaf kitaaba afuraa gaafa dubbisnu inatiin kan jedhu achi keessa jira. Insobiin kan jedhu achi keessa jira. Waaqayyo dhugaa waaqessi kan jedhu jira. Waan gaarii hojjedhu jira. Nama hin jibbiinii jedha. Nama waliin caalchisiinii jedha. Nama namatiinii jedha macaafa qulqulluu keessa. Kun immoo seexanaaf dhibeedha. Hamaadha jechaadha. Waan kana baruuf maal gooti seexan daayivirti irraa gooti. Namni uumachuu danda'amu hin danda'u hin danda'a. Seexan nama uumachuu dandeessi hin dandeechu. Namni amantii qabaannaan. Namni immoo aarsaa kaffalee kitaaba barreessuu qaba. Nama amma kitaaba namni hin dubbisu jennee moo kitaaba namni hin dubbisne kan akkamitti akka dubbisnuudha nama. Akkamitti namni dubbisuu danda'a akka jedhu furmaata kaa'uu ka qabu manni amantaa kaa'uu ka qabdu jedhee an lafa kaa'u. Kitaabota inni barreessu jabaatee akka barreessu. Namni gara jireenyaatti akka deemu. Addunyaa har'a akka ifa aduu ganama baatee kunarra baatee galgala immoo iftu kana jireenya akkasii jiraata ilmi namaa biyya lafaa kanarratti yeroo dheeraan jiraatu. Dogoggoruun qabu moofamuu qabu addunyaadhaan namni jechaadha. Addunyaa kana keessa fiiguu qabu. Waan hundumaa gannee deemu. Isa sana sirriitti wangeelli itti lallabamee wangeela gara jireenyaatti nama fidu. Jireenyi foonii barbaachisaa ta'e akkamitti akkas jiraatu lallabamuu qaba. Amma fakkeenyaaf wangeelli jireenyaa namatti lallabamu.
Waa'ee waaqaa qofa lallabuu qaba miti. Akkamitti akka jiraatus immoo bataskaanni irratti hojjechuu qabdi. Ani hojjedhee akkamitti akka jiraachuu qabu. Isin hojjettanii akkamitti akka jiraachuu qabdan. Namni dhuunfaa kamii. Isa kanatti lallabamee manni dubbisaa laayibirariin bataskaana tokkoon tokkoo keessa jiraate achi keessa. Akkuma laayibirariin karaa biyya lafaa jiru namni dhaqee dubbisee akka bahu jechaadha. Namni lama sadii yoo kitaaba dubbisaa deeme namni yeroo boqonnaasaa ijoollee sanbatti mirti beetiin waldooleen fakkeenya waldooleen iddoo adda addaatti ijaaraman otoo manni dubbisaa jiraate dhugaan siin jedha galanii dubbisu. Sababa ganzaba irraa waan ka'e bitachuu hin dandeenye. Garuu otoo dhaqanii manni dubbisaa jiraate dhaqee dubbisee ba'a. Dhaqanii dubbisanii akka isaan baanitti mana dubbisaa hojjechuu fi achitti bataskaan tokkoon bataskaanaa keessatti salphaadha bara. Bataskaanni fakkeenyaaf galiidhuma waggaatti argattu keessa parsantii 15 otoo murte kitaaba 200-300 bituu hin dandeessu kitaaba garaagaraa kitaaba 5 yookaan 10 otoo kaa'amee namni dubbisaa. Kan bituu hin dandeenye dhaqee dubbifata jechuudha. Gaafa immoo mi'eeffate namni iyyuu kan ittiin misaa nyaatu dhiisee bitachaa dhufa jechuudha. Teenyee immoo waaqa dhaggeeffachuudha. Teenyee dhaggeeffannee hojii hojjennu bataskaana irra jiru. Ati baa tokko keessa jiraannaan gaara bara. Achitti nama ijaarree nama waan gaarii hojjenne boru nama baay'eef ta'uu danda'a. Kanaaf sagalee waaqaa maal jedha jedhanii of laaluu qabu malee yoo calleeranii fiigan ofis miidhaniit bataskaanas miidhu. Bataskaana nu jalaa balleessu jechaadha. Kanaaf gara afurummaatti deebi'uu qaba dhaloonni ammaa malee teekinooloojii faana fiigee bataskaana keenya miidhuu hin qabanii. Dubbisuu qabu. Amma sooshaal miidiyaa irra ta'an tiiktook irra taa'anii iyyanii yeroo isaanii balleechan boruun gaabbu baay'isee gaafa dulloomani hin gaabbu. Hinaafuu gaabbu bara sana maafan akkatti balleechee bara dargaggummaa kiyyootuu waaqa gammachiisee jiraadhe waanuma dabartuuf jedhu. Sanummoo namni irraa utuma iyyuu meeqa lubbuudhaan ufa darbu jechaadha. Kanaaf mana amantaa keenya haa jaalannu haa kabajnu ulfina haa kenninuu fi dabartee ka jiraattudha. Nu boruu dhiisnee deemneet iddoo dhugaa dhaqnaa jechuun barbaada galatooma. Egaa barreessaa fi barsiisaa lallabaa wangeelaa barsiisaa Sarbeessaa Cimdii guddaa siin galateeffannaa. Sagalee jireenyaa siin dhageessisu dhaloota kana keessatti kaatanii dhaabbattanii ilaaltanii ilaaf ilaameedhaan maaltu barbaachisaa anarraatu maaltu eeggama jettanii waan hojjechaa jirtan keessatti kutannoon gaarummaa, kutannoon dhugaa, kutannoon daandii sirrii, kutannoon dhugaa hubachiisu namni hundumtuu yoo dhiise anarraati hafuun qabu. Maaliif ormi hundumtuu waan akkas ta'eef atis keessa badda miti. Dhugaa kan qabu akka baasu nama gaarii akka baasu Loox irraatii fakkeenya guddaa fudhachuu dandeenya. Magaalaa gurguddoota 5 keessaatii kophaasaa dhaabbateera. Of dhiphisee qulqulluun jiraateera jedhee qulqulluun Phaawulosis Ibroota irratti kaasameti ergaasa 11 irratti kaasee qulqulluun sun of dhiphisee warroota cubbamootaa keessatti jiraachaa ture. Loox irraa namni barachuu danda'a ture. Garuu isaan waan badanii fi akka biyyaa simbirriyyan jenne Loox. Kanaaf dhugaa qabadhee nan jiraadha. Noohis akkasitti ba'eera. Dhaloota dubbisu, dhaloota mul'ata qabu, dhaloota qajeelaa ta'e mul'isuun immoo yoo dubbisuudha. Maaliif dubbisuun nama guutuu nama taasisaan dhaadannoo dubbisa keessatti argamee nama ittiin hubateedha. Nyaanni garaadhaaf akkuma barbaachisu dubbisuun immoo sammuudhaaf barbaachisa. Sammuun immoo garaa caala. Amantaa kan fudhatu sammuudha. Kanaaf garaanii fi nyaanni waliif uumaman lachuun badan jedheera kitaaba gubbaarratti. Kan hin banne immoo isa sammuudhaan soorannuudha. Namni buddeen qofaan hin jiraatu. Dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kitaaba irra jira. Kitaabni sun immoo gara quuqamanii dhaga'utti jijjiirame. Kan ittiin jijjiiramu immoo maallaqadha. Hundumtuu ga'eessa kana xiyyeeffatee mee kitaabota nama qajeelchan hafuurummaadhaan nama deebisan warra dogoggoran gara beekumsaatti ceesisan kana gumaachanii miidiyaan yeroo kiristaanota irratti utubaa ishee jalatti kaastu barsiisaa barreessaa Sarbeessaa Cimdii taasiste kaayyoon ishee kanadha. Guddaa siin galateeffannaa sagalee jireenyaa siin dhageessisu kana caala mana kiristaanaa akka tajaajiltanii fi umrii dheeraa mana kiristaanaa keessatti sinifaa dheeressuu guddaa siin galateeffannaa miidiyaan sootiriyaa siin kabaji siin jaallatti hojiin siin hojjettan kana hundumaan deeggartii addunyaarra warra jiraniifis akkasitti dhugaa kana mul'isti guddaa siin galateeffannaa. Galatoomaa siin ulfaadhaa eebbifama oolaa deebana. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa sootiriyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii har'aa keessattuu barreeffamaa fi mana kiristaanaa jedhu keessatti barreessaa fi barsiisaa keenya Sarbeessaa Cimdii wajjin taasisne gumaacha isaan gumaacha jiran gumaacha xiqqaa miti. Quuqamni isaan qaban quuqama xiqqaa miti. Kitaabni isaanii firii 300 qofaadha. Bara
2014 waggaa 3 dura kan isheen raabsamte. Maaliif rakkoon isaa gaafa jenne rakkoo gumaachattiin maxxansuu dadhabuudhaani. Isin warri kana qabdan immoo ani beekumsa koo nan qaba barreessee lafa kaa'eera. Isin immoo warri dandeessan kanaatiin maxxansaatii raabsaatii nu gargaaratii wal deeggarree wal qabannee ceenaa dhaloota bade kana daandiitti deebisnaan dhaamsaa fi hojii isaan hojjechaa jiranidha. Kanaaf isinis kan hubattanii kitaabota afaan Oromoo kitaabota afuurummaadhaan ortodoksummaa dhaloota kana cimsan ortodoksii jechuun sirrii kan mudaa hin qabne kan ganama kan dhugaati jedhanii isaanis kaasaniiru dhugaan jirus kanuma. Miti kitaaba qulqulluu gubbaa irratti diikshinaruma otooti galmee jechoota dubbisnee dhugaan jiru kanadha. Kana beektanii amma gamoon dhagaa nu ga'atii gamoo namaa ijaaruudhaaf kitaabaan deeggaramuu qaba kan jedhu kana gumaacha kana gumaachanii qophiin yookaan immoo ergaa miidiyaa Sooteriyaati hanga ammaatti waan dhaggeeffataniif waaqayyootiin guddaa isin galateeffannaa. Qophii yeroo kiristaanota kan biraatiin hanga walitti deebinutti waaqayyoon abbaan waaqayyo ilmi waaqayyo hafuura qulqulluun hundumaa keenya wajjin haa ta'u deessunaati isaa qulqulleettiin dubree maariyaam eebbisheen wajjin haa ta'u egaati kan qabne kanarraaf qabannee dhiyaanne hanga ammaatti kan ture fakkaata hanga ammaatti waan wajjin taataniif waan baay'ee kuufatan abdii guddaa qabna hanga qophii biraatiin walitti deebinutti guddaa isin galateeffannaa barsiisaa keenya sirriitti nu galateeffadhaa sirriitti nu dhaggeeffadhaa kitaaba isaanis deeggaraatii akka maxxanfamee raabsamu taasisaan ergaa xumuraatii waaqayyo hanga ammaatti wajjin ta'e galata guddaa qabnaa hanga qophii kiristaanotaa yeroo biraatii walitti deebinutti hundumaa keenya wajjin waaqayyo wajjin haa ta'u nagaatti.